mana suuraa irratti argitan kana jechuudha ji'a 5 qofa hojjechuudhaan biyya Arabaa mana kana biyya keessatti ijaarsisee jira jechuudha. Haala kamiin mana kana kan ijaarsise haala kamiin mana kana ijaarsiste kan jedhuu fi viidiyoo kana hanga dhumaatitti yoo daawwattan deebii argachuu dandeessan muddamtanii yaada kennuu osoo hin taane hanga dhumaatti daawwadhaatii yaada irratti kenna. Ashamaa harka fuunee hordoftoota Masii Arsiituu bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu kan biyya keessa jirtan kan biyya alaas jirtan. Egaa akkuma argitan kunoo haala kanaan biyya keenya yookiin Itoophiyaa haala kanaan isin daawwachiisa jechuudha. Baay'ee bareeddi daawwadhaa. Waqtiin kun amma ganna. Baay'ee namatti tola, bishaantu jira, margatu jira, innaa waa hedduutu jira jechuudha. Inna kanaafiyyuu walumaan haa daawwannu karaan deemas jira mootii karaallee walumaan haa deemnu isinin jedhaa eessa kan deemaa jirullee kanan isinitti himu ta'a. Inna sitti aansee jechuudha waggaa ji'a 5 keessatti jechuudha ji'a 5 keessatti mana hojjedhee isinitti argisiisa jechuudha fooqin hojjedhee. Ji'a 5 bichaan hojjedhe biyya Arabaa jechuudha. Ji'a 5 biyya Arabaa hojjedhe ji'a 5 keessatti fooqii hojjedhe gara biyyaa galee jechuudha. Kanaaf illee immoo ji'a 5 keessatti Masiin akkamitti fooqii ijaarte gara manaa galte gara biyyaa galte jechuun keessan illee hin oolu gaafillee immoo isinitti ta'uu mala. Sababni isaa yaa'u amma wanti hundumtuu jireenyis wanti hunduu waddadee jira dabalee jira iddoo dura hin jiru waan ta'eef iyyuu kanaaf akkamitti ijaarte jechuun keessan hin oolu garuu yaa'u mana kana waggaa argitan baay'ee akkana dinqisiifattan mootii abdiin isinirraa qaba. Egaa gaafa biyyaa baanu kaayyoon keenya inni tokkoffaan lafa bituudha yoo qabaachuu baanne yoo binne immoo irratti ijaaruudha jechuudha. Inni mala salphaa ta'een yookiin mootii haala salphaa ta'een yeroo gabaabaa keessatti jechuudha ji'a 5 keessatti mana fooqii ijaaree xumuree jechuudha. Mana kanallee kanumaan isin daawwachiisu ta'a kallattiidhaani yaada keessan koomentii irratti naaf qooda. Akkuma baratame jechuudha yaada keessan koomentii irratti naaf qooduu hin dagatina. Mana kanallee mootii akka jaalattan abdiin qaba jechuudha. Isinillee warroonni mana hin hojjetin jechuudha. Akka mana kana fakkaatu hojjettan immoo abdiin qaba kallattumaan manaan ijaareen isin daawwachiisa jechuudha. Hin xumuramne garuu fooqii jalaa xumuree jira. Kan gubbaa hin tura ammaaf ittiin galu waan ta'eef iyyuu garuu jalaan ittiin galaa jechuudha. Anna egaa hordoftoota kiyya manneen ani ijaaree kana fakkaata jechuudha. Kanatti bareedaa fooqedha. Inni biroo asirratti kanaan isinin jechuu barbaadu kun haala kiyya kanaan fooqee ijaarrachuu ni dandeessanii akka duraanii bulukkeetti feerroo maalii wantoota akkasii sanillee yoo qabaachuu yoo jiraachuu yoo baate akkanatti fooqee ijaarrachuun ni danda'ama jechuudha. Inna haala kanaan fooqii akkanatti ijaarrachuu ni dandeessuun isinin jira dhugaa dubbachuudhaaf yaani baay'ee bareedaa baay'ee namatti tola baay'ee itti gammade. Isinillee mootii akka itti naaf gammaddan abdiin qaba gammachuu keessanillee mootii akka koomentii irratti naaf qooddan abdiin qaba jechuudha. Egaa waggaa hedduu biyya Arabaa hojjennee akkasumas mootii mana as keessa jiru kana mana madaamii fakkeenya hanga keessa jiru isaanii fooqii fi gubbaarra jiraatan jechuudha. Anillee isuma sanan hawwaan ture yoo mana akka isaanii kanatti fooqii ijaarradhee gara biyyaa gala jedheen ture jechuudha. Garuu galata rabbii kinoo haala kanaan ijaaree jira mana kanatti bareedu akka isinillee itti naa gammaddan mootii abdiin qabaan isinin jedha hordoftoota kiyya. Inni biroo immoo jalaanillee gubbaadhaanillee muka wacii baay'ee nama hin baasisu mukni yoo mana jiraate jechuudha. Kanaaf iyyuu akka duraanii feerroo bulukkeetti maalii wanta akkasiisuun ijaarsa manaa irratti hafee jira haala kanaan ijaarrachuu dandeessa waan ta'eef iyyuu kana fakkaata viidiyoon kiyya guyyaa har'aayin isinin jedha. Kanatti aansee mootii karaa deema ammas karaa nama deemaa jiru mootii karaa gabaan deemaa jira. Gabaan keenyallee maal akka fakkaatu kanan isinitti argisiisu ta'a jechuudha. Annaa kinoo margillee akkanatti margee jira.
Bakka maal jedhee isinitti himu bakka kanatti namatti tolti Itoophiyaan jechuudha. Kanaafiyyuu isinillee warri gara biyyaa hin galin koottaa gara biyyaa galaa akka kiyya kanatti isin jedha hordoftoota kiyya biyya ofiitti galuun baay'ee tokko namatti tola baay'ee tokko das nama jedha baay'ee tokko nama gammachiisa. Ani garuu baay'ee tokko ofitti gammadee tiyyee jira jechuudha. Ilmaa kana fakkaata kinoo ganni biyya keenyaa jechuudha. Iddoo kana margatu jira. Ta'eeyyummoo baay'ee tokko namatti tola jechuudha. Hedduu tokko nama hawwata. Baadiyyaadha yaa'u baadiyyaa jiraachuun baay'ee namatti tola. Kan waan baadiyyaa jaaladhuuf illee ta'ee hin beeku garuu baadiyyaan baay'ee natti tolti sababiin ishee baadiyyaan arongaadee jedhama miti afaan kamiiniyyuu akkasumatti fakkaata jechuudha. Innaa kanaafiyyuu akka koo kanaa biyya galaayii jireenyi biyya ormaa hanga yoomii isiniin jedha warroonni biyya ormaa jirtan akkanatti kinoo qotiyyoonis jira margis jira wanti hunduyyuu jira. Har'a wantoota hedduun isin daawwachiisuu barbaada waan ta'eefiyyuu ni daawwattu jechuudha. Gabaa biyya keenyallee jireenyi waddadee jira anuyyuu deebi'een deeman jechaan jira garuu deebi'ee hin deemu. Jechuudha wanti hunduyyuu bakka duraanii hin jiru dabalee jira jechuudha. Innaa oolmaa guyyaa har'aa gabaa oolillee isinittiin argisiisaa jechuudha. Innaa viidiyoo kana hanga dhumaatitti daawwadhaa like share commentii gochuu hin dagatina. Isaaniin jedha hordoftoota kiyya. Innaa gabaa hin deemne kinoo akkanumatti hin deeman jira. Lukaanaan deemaa jira waan ta'eef jechuudha. Sila sarkaan deemte akkanaan hin jenne deemaa akkanaan hin jenne lukaanaan deemaa jira yoo isin jedhu baajaaja hin jirtu isin jechuu barbaadeetanii ganna waan ta'eef iyyuu dhoqqeedha hin seentu. Akkasuma lukuma kiyyaan deemaa jira jechuudha baay'ee tokko dadhabee jira. Deemullee irraanfadhee jira waan ta'eef isin jira obboloota kiyyaa. Karaallee adeemnu walumaanii. Maalaan isiniin jedharee wanti bira bakka yaada keessan garuu koomintii irratti naaf qooduu hin dagatinaa ishee. Innaa yeroo biroollee immoo viidiyoo biroo jedhee isinii gallakkisaa. Amma kallattumaan gabaa biyya keenyaa yookiin immoo oolmaa koo guyyaa har'aa daawwadhaan isiniin jedha hordoftoota kiyya. Kana fakkaata kinoo oolmaan kiyya guyyaa har'aa jechuudha. Haala kanaan gabaa ooli. Innaa kinoo akkuma argitan roottoon illee asitti caccabee jira maal ta'ee jira. Wanti hin jiru kasalmaan dajaan hin jira kan uffatatti miiccanni jira barmeelidha moo maal jedhama inni kun baaldinni jira. Innaa wanti dhabame hin jiru barmee maal jira inni kun maadhaayyuu zambiilii yookiin qircaatii moo akkasiidha jechuudha. Kana fakkaata egaa hordoftoonni kiyya gabaan keenya kinoo jechuudha. Inni kun eeleedha. Eelee sibiilaa jechuudha. Gatii isaallee yoo barbaadan isinittan hima. Innaa warri achii galtanii bultii ijaarrachuu yookiin gaa'ela ijaarrachuu barbaadan warri meeshaa bitachuu barbaadanii yoo gatii isaallee nagaafattan kan isinitti himu ta'a jechuudha. Innaa viidiyoon har'a qabadee dhufe kanuma fakkaatan yeroo biroo walitti deemu turtii gaarii. Innaa haala kanaan piraankii taatanii jirtu manni kunillee kan kootii miti jechuudha. Osoo koollee ta'ee baay'ee itti gammada. Abbaa mana kana ijaarrate illee waaqayyoo nama nagaan keessa jiraatu haa taasisu. Garuu immoo mana kana baay'een dinqisiifadha jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf yeroon argu mukaan haala kanaaf fooqii ijaaramuu jechuun baay'ee tokko namatti tola jechuudha. Manni kun kiyyaa miti. Garuu piraankii taatanii jirtu hanga viidiyoo biroo walitti deemu turtii gaarii.